Jirra jirtuu fayyaa keessanii nagaadha nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatanii oolman akkam isiniin jecha egaa waan xiqqoo takkaan deebi'ee isinii dhufee jira hordoftoota kiyyaa isiniin jecha egaa kawanni hundumtuu suutaan ta'aa jennee tanaan duras dubbannee jirra. Arrammoo kunoo kanarra geenye jirra galanni waaqayyoof haa ta'u. Namni xiqqoo hin galateeffanne guddaallee gaafa argate hin galateeffatu. Akkuma beektan manni keenya maskootii hin qabu, chaakii hin qabu, waan hundaa hin qabu. Girgiddaan isaa madaabaraa ture. Rabbiin immoo yoo jedhee waaqayyo yoo jedhee yeroo dhiyoo keessatti tolchuuf jirra. Kanarra geenye jirra kun hundumtuu maaliin ta'e jechuun oolamu jechuudha. Egaa hamma haala kanaan balballi keenya hojjetamee dhufee jira. Garuu immoo mastaawotiin ittiin galle ganaatti gala jechuudha. Inni suuta jechuudha naqqabaa hamma immoo kanarra geenye kan borus immoo isumatu beeka jechuudha. Kanarra jirra. Kana fakkaata warroonni gatii balbalaa barbaadanii akka viidiyoo irratti isin hojjedhu yookaan immoo akka isinitti himu yoo barbaadanii naaf barreessaa koomentii jechuudha. Gatii isinitti warri gatii meeqa warri jettanii na gaafataniif deebii immoo yoo barbaadan isiniif deebiin dhufa jechuudha. Egaa hundumti isaatu wal darbaa isiniin jedha. Akkuma fedhiiti hundumtuu akkuma qabeenya irratti hundaa jechuun namni tokko waan qabu waan tokko godha waan ta'eef kanaafuu akka dandeettii keessaniitti hojjechiifachuu hin dandeessu warreen dhiyoo jirtan jechuudha. Fakkeenya magaalaa Asallaatti yoo jiraattan gatii isaa isinitti himuu nan danda'a jechuudha. Kana fakkaata kinooyii har'aas irra geenye jirra. Waaqayyoof galanni guddaan irra deddeebi'ee haa ta'u isiniin jecha. Gaafa immoo galee jedhee manni keenyas nuuf miidhagee jedhee ammas immoo haaluma kanaan jechuudha isiniif qoonna. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'een gammadee waan xiqqoodhaan gammaduun immoo waan guddaa namaaf laata. Yoo waan xiqqoodhaan hin gammanne waan guddaas argachuu hin danda'anii isiniin jecha. Galatooma ulfaadha hundi keessanuu isiniin jecha. Sumarraanii warreen nu jajjabeessitanii akka nu araaramnu nu taasistan keessanis ta'ee koomentiidhaanis ta'ee waan hundumaanuu warreen nu bira dhaabbattanii akka nu araaramnu akka nuyi walitti deebinu nu gorsaa turtan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Sumarraanii thank you so much isiniin jecha. Warroonni immoo waan gaarii fidii waan gaarii hojjettu ati intala gowwaannana warri jettanii ani waan gaarii hojjechuus dadhabee miti. Yaa abbaa hubatetti hojiin koo hundumtuu gaariidha isiniin jechuun jaalladha. Kana fakkaataa isiniin jechuu jaalladha hordoftoota kooyi. Waan hundaafuu jecha keessaniifis koomentii keessaniifis hundaafuu thank you isiniin jedha. Garuu immoo wanti isinirraa hubadhe tokko jira hojii koo kana keessatti jechuun wanta baay'een isinirraa hubadhe dadhabbina isinirraa hubadhe jechuudha. Antariitii wallaalees haa ta'u beekees haa ta'u iccitii kiyya kana miidiyaa irra baasee dadhabbina namoota baay'eetan argee haa ta'uuti anis gowwaas haa ta'u nama dhiqannis haa ta'u nama uffata hin jijjiirrannes haa ta'uuti nama isin akkasitti nama daaltanii miti. Akkuma isin nama daaltassan hin jiru ani isinii galee miti. Haa ta'u warroonni jibba garagaraa namaaf qabdan osoo nama hin beekin osoo nama hin hubatin duraan dursaa nama hubadhaa namni kun eenyu eessaa bahee
yoo jettanii gaafattan yookaan immoo hubattan hundumtuu akka namni nama madaalu miti urufa teessanii nama madaalina isiniin jechuun barbaada. Taariitii warroonni waan hin taane barreessu kun yeroo hojii madaamiitti guddatutti dhufee na laalatti fakkaata yookaan yeroo ciqiciqii madaamii itti baay'ate kanan hojjenne haada matna dafti haada waskaa haada sawwichee sawwiha gahwaa yoo isheen jettuun qasammuun jedhe dhufee koomentiin jalatti barreessame koomentii akkasii koomentii gara jabummaan guutame dhugaa dubbachuuf taanan osoo na argitan ta'e qaaman na ajjeestu natti fakkaate jechuudha koomentii keessanii. Haa ta'uutii garuu galanni Rabbiif haa ta'u. Egaa gaafa birootiif immoo jechuudha yaa hundumtuu sirratee nageenyi keenyas deebi'ee jaalalli keenya duraanii sunis immoo gaafa nuuf deebi'ee gaafa wantoonni hedduun jidduu keenyatti argamanii ni fi abbaan miliyoon akka interviewuutti dubbachuu dandeenya wanti nu duubatti nu deebisu hin jiru jechuudha. Maaliif iccitii keenya akkasitti gadi baasne sanii tariitii namoonni muraasni barumsa irraa haa argatanii dhafanis malee yookaan mootii namoonni akka miidhamaniif akka namni nama jibbuufi miti. Ta'an immoo odoo warroota afaan birootiin hojjedhe baay'ee akkan jajjabeeffamu sirrittan beeka. Warroonni immoo keenya Oromoo warri ta'an yeroo baay'ee yoon daawwadhu warroonni viidiyoo gaggaarii hojjetanis ta'e warroonni akkuma kanatti waan ofii isaaniitii muudannoo isaanii irratti hojjetanii in jajjabeeffamanii yeroo baay'ee ka arrabuma haa ta'uuti arrabni kunillee gaariidha jabaadhaa nu arrabsaayii yeroo tokko keessa fayyoo jaalala maal jette seetanii osoo isin nu arrabsuu baattanii maal taanaa baga nu jiraattanii baga na arrabsitanii jette anis amma gara shiisan jechuudha dubbiin koo kan jiru kana fakkaata. Isin tuttuqee isin kakaasuuf osoo hin taane akkasin arrabaaf jajjabaattan osoo hin taane yeroo namaa waa jettan laallachaa quba tokko gaafa namatti qabdan qubni afurii garam akka garagalu laallachaa too namatti qabuun barbaachisaadha jechuudha. Qubni afurii abbuma ilaallata abbuma quba nama tokkotti qabu sanitti ilaallata. Kanaafuu isa kana keessaa filattanii maal gochuu naa wayya jettanii yaaduu xiinxaluu sinirra jiraata malee ol kaataniituma nama waa jechuuf yaadinaa siniin jedha. Horaa bulaa deebanaa.